daawwattoota keenya bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordoftan akkam jirtu ani dhaabasaadha. Qophiin kun immoo Oromiidiyaa irratti torbaanitti al tokko kan isinii dhiyaatu marii hawaasaa fi jiruuf jireenya keenyaati. Guyyaa har'aa keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadha. Waltajjii kanarratti keessummaa jedhe malee maatii Oromooti, haadha Oromooti. Angafa Oromooti isaanii namni baay'ee hin beekaa seenaa isaanii baay'ee haasa'uu dhaqu. Barumsa isaaniitiin nama jaboodha. Barumsaanis sadarkaa guddaa jiru, barsiisaallee jiru. Anaan garuu filannoo naa kennanii amma PhD'tti baratanii jiru. Isaan isa irra caalaa akka aadaatti akka waamu hiree naa kennanii aayyoo yookaan aaddee naan jedhi waan jedhaniif an aaddeen filadhe, aaddee baay'een jaalladha, haadha koollee aaddeen jedhaan hin ture. Kanaaf aaddee Kuwee Kumsaati har'a kan inni qabadhee dhiyaadhe. Aaddee Kuwee Kumsaa hedduu ulfaadhaa maqaa dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenyaatiin sa'aatii keessan wareega gootanii nu argamu keessaniif ulfaadhaan jedha. Dhaabasaatis baay'ee galatoomina afeeruu keetii fi yeroon kun immoo yeroo aarsaa godhame miti, yeroo dirqama lammummaa itti bahan waan ta'eef irriba dhiisnee hojii dhiisnee itti dhufna malee waan itti galateeffatamnu iyyuu miti, dirqama lammummaa bahuudhaaf galatoomi. Hedduu ulfaadhaa fayyaa ta'a. Egaa akka aadaa keenyaattis akka jiruuf jireenya keessa jirruttis namni waan tokko na jalqabu waan ittiin filatee jalqabuu qaba. Gaaffiif deebii kana yookaan marii keenya gaaffiif deebii iyyuu miti, marii keenya kana akkamitti akka jalqabnu otoo hiree isinii kenne isin filattanii jalqabdanii baay'een jaalladha. Galatoomi, Waaqayyo immoo kabajaa kana siif isa kennu, hiree sana naa kennuu keetiif baay'een gammada. Oromoon egaa yeroo baay'ee keessattuu warri maanguddoon akka kooti eebbaan jalqabu, galataan jalqabu. Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Waaqa Oromoo utuu akka namaati, utuu akka hacuuccaati sabi keenya yoona lafarraa badeera, lafarra hin jiru silaa kan dandamachiisee waa hundarraa hambisee dandeettii isaatiif qabeenya isaa hundarratti abbaa akka inni ta'uuf immoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Garuu hamma kanaan gahuu isaatiif galateeffachuudhaan jalqabuu barbaada. Nuuf immoo eebbi keenya egaa margaan eebbifti, jaartiin Oromoo margaan eebbifti. Waaqayyo egaa warra wal waamee walii owwaatu nu haa godhu. Ameen jedhi fudhadhatis. Ameen, ameen. Warra waamee walii owwaatu nu haa godhu. Ameen. Warra iyyee walii birmatu nu haa godhu. Ameen. Marabba, marabba. Marabba leellee jenna. Haasaa keenya immoo kan milkii nuufa godhu, saba keenya nuufa dandamachiisu Waaqayyo kanumaan jechuu barbaada jalqaba irratti. Egaa coqorsi immoo mallattoo galatummaa galataati. Mallattoo galataa kanaan galateeffannaadhaan jalqabuu barbaada. Waaqayyoon galanna gahu saba keenya dandamachiise yoo naannoo gahuu isaatiifi fuulduraaf immoo abdii guddaa qabna. Hiree ifaatu nu fuuldura jira. Ifa sanatti akka itti tarkaanfannu immoo nuuf Waaqayyotu wal gidduutti harkaa qabaa jechuudha. Galatoomi. Hedduu ulfaadhaa dhuguma waan sabni keenya qabu qabeenya guddaadhaan nu jalqabdanii eebbi milkiidhallee dambooballee karaa hedduu hawaasti keenya waan guddisee jaalatuu fi waan gatii guddaa kennuuf ijaa ta'eef anillee hedduun galatoomaa jedha. Aaddee Kuwee ani maqaan koo Dhaabasaadha. Abbaan koo Waaqjiraa jedhama. Akaakayyuun koo Gamalaalee akkasitti deema.
waan isaan maqaa kana na moggaasaniif nan beeka isinii himuudhaaf nuti haadha tokkorraa nama 8 garaa dhumaarra kan dhalate ana tokko anarratti haati koo dhala dhaabuu sana agarsiisuuf akka ta'e natti himanii inni lammataa barrinan keessatti dhaladhe bara sirna Haayile Sillaasee kufee dargiin dhufeedha. Yeroo sana rakkoonis nurraa dhaabbateera waan jedhu kana akeekuuf naan jedhe abbaan koo maaliif keessumaa waa'ee lafa kanaan kan wal qabate jijjiirama guddaa dhufe jaa ta'eef. Akkasitti maqaa kana natti kennanii anillee baay'een jaaladha maqaa kana waan baay'ees rakkina guddaatti hin argullee isa booda kaafna kan koo waan hin kaaseef hin qaba. Maqaa kan keessan kuwee maaliif siniin jedhane maal agarsiisa maqaa biraallee nan beeka maartaallee kan jedhu biratti argeera maa inni maqaan kun isiniif hiikti inni qabume kanuma keessanattuu deebi'uun barbaade baay'ee hiikaa guddaa qaba beektaa dhaabasaa gara kutiidha cunqursaan saba keenyaas irraa dhaabbate jedhanii gara kutiidha cunqursaadhaafis jechuudha akkam hiikaa guddaa qaba beektaa baay'ee bareedaadha dhugaa oromoon waa malee moggaasu kuweeni akkookoo kan na guddifte kan baay'ee na jaallattu ani baay'ee jaalladhutu naa moggaase sanammoo kan warri kristinaa maartaadha naa moggaase maartaadhaan kristinaa na kaasanii iseen garuu kan oromootiin na moggaafte kuwee kana duran hiikaasaan beekun ture hiikaasaa aniyyuu hin beeku yeroo dhiyoo kanan bare hiikaasaa garuu yeroo sanatti kuwee gumaa oshoo jedhamtutu jira naannoo keenya she's a legendary dubartii guddoo wayiitii natti fakkaata iseetti na moggaasani iseeni walaloo baay'eetu jira kuwee akkanittiin iyyuu na guddisan yeroo baay'ee kuwee yaada deemtaa barcuma 5 keessaa dombii 9 keessaa buutee lafa teessaa jedhu kuwee yaada deemtaa waciitti 5 keessaa xuwwee 9 keessaa nyaadhee quufa dhabee ciisee hirriba dhabee kuwee yaada deemtaa du'ee maal na eegdaa naan jechaa na guddisan ittiin naa sirbaa naa faarsaa na guddisanii hiikaasaa garuu hin beekun ture boodana waggootuma xiqqoo dura maybe waggaa 15 ta'aa laata xiqqoo miti ganama reefu dhalatuu fi garuu yeroo sanatti namni wayii maqaa ilma kootu biyyarra ilma kootu kuwee moggaafachuun barbaada jedhe intala jalqabaa godhate kuwee moggaafachuun barbaada hiikaasaa dhalii fidi malee naan jedhee hiikaasaa qoratee kuween hin beektu yoo ta'e itti naa himaa jedhee dhaamsaan naa dabarsee eegan biyya kana dhufe yeroo xiqqoo dura. Kuwee jechuun mootii kanniisaa jechuudha. Amma akka nu badheetti dur yeroo durii sana hin beekun ture ani. Amma nan jaalladha ta'ee hin jaalladhu ta'ee hin beeku. Dur baay'ee jaalladhan ture amma mootii kanniisaa ta'uun sun gaariidha moo hamaadha? Sun naan galu amma waan mootii jedhamuuf waan mootiitti hirkatu hundaan jibbaan ofii kooti amma. Akkasigaa haasaan sitti dheeresse seenaan isaa kana fakkaata ammaaf. Lakki baay'ee dhugaa namatti tola. Ani maqaa kana naan dhaga'u yeroo hundumaa kuween naan dhaga'u siinqeetu natti dhufa. Maaliif barruu keessaniin dubbisaa guddadhe idduman hojii jalqabee barruu yeroo baay'ee waa'ee siinqee yeroo barreeffamni hin turretti litireecharii Oromoo keessatti waan mul'ate ture. Oromoo online kan jedhu tokkorraa argee piriintii godhadhee irra deddeebi'ee dubbisaa ture. Wallatti fakkaatu iyyuu ture kuwee fi siinqeen kun. So anuyyuu wanni na keessa kaa'ee qaba jechuudha. Baay'een jaalladha. Lammata mootii kana waan irraa jibbinu qabna dhugaadha naa gala. Nan hubadha cunqursaa sanaa fi iddoo tokko taa'ee waa hunda murteessuu sanarraa jibba. Garuu immoo quality achirraa fudhannu hin qabna liidariidha yoo waan tokko namni liid naman goone naman gaggeessine uummataan qabaanne addaan faca'a jechuudha. Akkasitti illee gaarummaa isaa ilaaluun hin danda'ama. Uumamaan waan qabaniifis maqaan kun baay'ee bareedaa kuwee kumsaa hiika guddaa qaba jechuudha. Maqaa kana wanti si mudate jira ana waan na mudate siniin ibsa booda maqaa kana wanti si mudate
waan nama gammachiisus ta'uu danda'a, waan nama aarsus ta'uu danda'a jira. Maarree maqaa Oromooti bar. Oromoo taatee maqaa Oromoo qabattee biyya Itoophiyaa biyya cunqursaan Oromoo itti finiine keessatti guddachuu jechuun waa meeqa keessa dabarta. Maqaa sana alatti ofirraa urgufaatii ol lixaan hin jedhu mana barumsaallee afaan keenya naasuuf alatti dhiisaasa jedhu dallaa alatti. Maqaan sun immoo baay'ee ijoollummaadha kaasee yeroo haahuu baratama yeroo sana isin beektanii hin qaqqabne sana. Haahuu jedhanii baratu haahuu barannu yeroo reefuu haahuu barannu kaasee haahuu baratanii bakka ge'isii tokko yeroo ga'an haahuu hoyi hooyi waan jedhamtu jira. Koyi koyee jedhanii naatti iyyanii natti kolfu gurra koo ammallee na qaanessuudhaaf isii galee har'allee gurra koo keessa inni ijoolleen jette iyyitu sun har'allee gurra koo keessaa natti dhaga'ama. Si cabsuu, si xiqqeessuu ittiin maqaa sanaan si xiqqeessuu maqaan Maartaan sun egaa kanaaf natti fakkaata. Sanarraa na damachiisuudhaafitu sana akka na mudanneef Maartaa sana naa kennan natti fakkaata. Sanarraan opereeshinii sana maal jedhama irraa na dhowwachi irraa na hambisuudhaaf ta'an jedhee yaadan beeku dhugaa. Maqaan sana booddeesi waan baay'eetu ta'aa ture. Afaan kootiin illee hamma naasa'uu dadhabu maqaa koo sanatti gargaaramu hin dandeenye tureen hamma yeroo dheeraadhaaf. Anillee waan kana muuxannoon qabuun qabaa. Ani laftin itti dhaladhe baadiyyaadha. Dhaabasaadhuma naan jedha namni hunduuti. Iddani bara kutaa 8 fixeen gara magaalaa dhaqe. Magaalaa Adaamaan dhaqe obboleessa kootu achi jira. Ani gara Ambootti dhaladhe achiin dhaqe. Innaan Adaamaa dhaqu namni dhaa jechuu hin danda'u. Namni hundumtuu Daabasaa naan jedha. Maqaan koo automaatikaalii geeddarame. Ani maaliif akkas naan jedhanis naan galu jarri dhaa sana hin dandeenyeef akkas jedhu. Booda abbaan koo dhufeetu nu bira otoo jiru warri ollaa dhufanii Daabasaa naasaan jedhanii. Atis akkuma buqqeen magaalaa seentee maqaa geeddaratte naan jedhe maaliif nyaata kana buqqeedhuma isa biyyatti baadiyyaa kana maqaa ba'iitti tottolchanii magaala keessa gurguru miti akkas goote naan jedhanii. So iddasiin hubadhe akka maqaan koo geeddarame hiika addaa akka qabaate yaanuu naan galle ture. Namni Daabasaa jedhu dhaabasumnatti fakkaata ture. Akkasitti waan baay'ee jira. Deemee maqaa ati waamtaa inni kaan naate Dhaabasaa itti Abasaasiin jedha. Abasaan immoo waan badaadha. Waan akkasii kana maqaa kanaan kan wal qabate dhuguma akka tof jibbitu akka ati waan sana irraa fagaattu dhiibbaa guddaatu ture. Ammoo akka itti cichinus waan nu godhe qaba jechuudha. Waan ofii jaallachuun kunuu dhufee kana nu godheera dhugaadha. Aadaa Oromoo keessatti maqaa adnaa moggaasa waan adda addaa moggaasu. Simbooliin maqaa kun fakkeenyi maqaa kun yoo qorattanii ilaaltaniittu ta'e yookaan immoo gatii uummati tokko waan kan isaatiif kennu ittiin ibsaturraa ka'e akka itti namni maqaa ilmaan isaatii kennu. Jireenyi Oromoo, bultee Oromoo, latiinsa Oromoo keessatti maal akka inni qabu waan hubattan qabdu adde koye. Waanan qoradhee beeku hin qabu garuu maqaan immoo akkuma isin jetti maqaan ayyaana laalaniiti kan maqaasii kennan lafuma olin biqilu waaqarraa gadi narca'u beektaa maqaan kun hiikaa guddaadha qaba. Aadaa Oromoo durii keessattis amantii Oromoo durii keessattis akaakayyuun koo kan abbaa kooti warra urjii ilaalanii urjiin akkamittiin konstelleeshinii urjii ilaalaniitu maqaa ijoolleedhaan moggaasu ture. Warra ayyaantu turan akaakayyuun koo. Ayyaana sana
guyyaa itti urjoonni akka sanatti walii wajjiniin hiriiran sana guyyaa sana dhalate namni suni maqaa urjoota sanarraa ayyaana sana ilaalaniitu ayyaana kanaa dhalatte jedhanii maqaa moggaasu turan. So maqaan namaa calmadhee lafarraan margu beektaa urjii sana ilaallatee waan waaqayyoo nama kanaaf guyyaa namni gara biraan hin jiru guyyattii sanatti deeqaa sanatti nama sanaaf waan waaqayyo lafa kaa'eeftu jira. Isaan qabaniitu moggaasu malee calmadhanii moggaasan. Akkuma raajii akka jechuutu jala akka raajii waan akka sanaatiin beeka akkatti maqaan moggaafamu kanirraa kan qorannoodha wanta irra ga'e waan baay'een hin jiru dhiifama. Dhugaadha iddoo hawaasuma adda addaa bira yoo dhandhee akkitti maqaa kennan yoo ilaalle irra jireessa abdii dharraa hawwii waan jiruuf jireenya isaanii keessatti arguu barbaadan irraa ka'aniitu. Kanaaf namni kamiyyuu immoo waan badaa arguu hin barbaadu. Waan guddinaa, waan badhaadhinaa, waan milkii kana barbaada jaa ta'eef waan gaarii fuulduratti isa mudachuu qabu yookaan nama jaalatu fakkeenya ta'u yookaan immoo nama haaraatu waan adda addaa irratti ilaalee abdii irratti ilaalee dharraa irratti ilaalee ka'a. Oromoo keessallee kanan tu mul'ata natti fakkaata. Anis akkin argetti maqaa akkitti Oromoon kennu kun waan eedatan hedduu jira akkuma isinuu kaaftanii. Waan badaallee yoo ta'e Oromoon ilma fakkeenyaaf nama ijjisaa rakkina qabu yookaan ija hin qabne tokkollee bakkalcha koo jedhaa waan gaariitti kenna jechuudha. Nama amala badaallee damboobaa jedhaa. Maaliif gaarummaa akka inni ibsuuf simboolii sana kaa'a. Kanaaf maqaan iddoo gaarii qaba. Maqaan kun immoo Oromooyyuu qabsoo guddaatti galche natti fakkaata. Akka beennutti Oromoon Oromoo ofiin jedhaa durisi ambi immoo gaafa Oromoo jibbisiisuu maqaa badaa sanatti kenne. Qabsoonumti Oromooyyuu maqaatti hidhata gama tokkoon jechuun qabeenya isaa tokko sana jiraachifachuudhaaf Oromoo jedhee qabsoo kana gaggeesse. Kanaaf waan baay'ee gadi fageessinoo ilaalle maqaan mukaa, maqaan horii, maqaan oltee bultee, maqaan dhalootaa kuni wauma gaarii Oromoon hawwu, wauma akka vaaliyuutti Oromoon guddisee qabate gatii guddaa kennuuf tokko natti fakkaataanis akkinuu badhetti. Kana yoo jedhu immoo irra jireessa yeroon hojiin koo gaazexeessaa ture. Isinillee gaazexeessaa turtanii waan kanaan waan adda addaa kanan arge. Mee yeroo gaazexeessummaa hojjettan sana bara sanatti waan hin dhagaye booda isinitti nima. Waan gaarii hojjedhee darbeera jettanii yaadattan maali? Abbaan ofii maareegaa kana namni namaaf himu malee abbaan ofii himu sana waan gaarii waan nan hojjedhen yaadadha dhugaa rabbii waan hamaas waan nan hojjedhe biddeen fiiguu sana qofa sanaaf hin turre kan gaazexeessitummaa biddeen nyaachuudhaaf hin seenne. Akka tola ooltummaatti hojii tolaatiin seene jalqabayyuu. Yeroo dhandhu sana lafa adda addaa qaawwa adda addaa hiree adda addaa siifame tapha keetiin akka wal argitu. Nama yoo fakkeenyaaf barsiisaa taate manuma barumsaa keessatti ijoollee itti arguu malee deemtee baadiyyaa seentee magaalaa seentee faabrikaa seentee nama haasa'uudhaaf hiree seentee. Gaazexeessummaan hiree sana naa kennan. Egaa gaazexeessitummaan hireedha naa kenna akka nama keenya bira dhaqee dubartoota bira baadiyyaa keessa qotee bulaa qotee bultuu faabrikaa keessa kana hunda keessa dhaqee kan nama haasofsiise haala nama keenya jireenya nama keenya maal keessa akka isaan jiran akkan arguuf hiree naa kenne beektaa. Mana kee yoo teessin argitu nama. Hiriyoota kee warra sitti dhufan duwwaa argita. Isa kana garuu hojiidhaaf jettee dhaxxaa. Aadaa kee irraa bartaa. Jireenya isaanii argita. Gubannaa isaanii gubattaa. Aadaa kee barta. Aadaa
baay'een bareeroo sanatti namoota ansilaa yeroo kaan argine hundaa argee dheebuun koo sana ture argite isa irraa dhokfamee irraa dhowwameen guddadhe aadaa koo sirbaa aadaa waan jedhamu kana irraa nu dhowwu turani. So sana dheebuu sanan qaba irra deemeen isa baraa ture beektaa yeroo sana. Eega mootummaan immoo nu sarbee mootummaan nu fudhatee ofii isaatiin nu mindeessee booda immoo mindaa mootummaatiin kaameraa isaanii, makiinaa isaanii, maal isaanii fudhadheetan baadiyyaa keessa deeme ganda karrayyuu yeroo rakkinni dhufu karrayyuu gidduu dhaqee achi dhaqee bakka hunda bakkan silaa yeroo kaan hin dhanne hundaa dhaqeetan barataa seenaa isaaniis rakkina isaaniis as babaasuu carraaqaa ture gaa waan hamaadha ta'e tolaadha ta'e hin beeku fedhii koo bahaa ture keessa. Anuu waan inni muuxannoo keessan kana namni natti meni gara hamboo kana hojiif dhattanii barsiisaa wayiitu ture. Barsiisaan kun barattuusaa fudhatee galee argitanii hedduu loltanii jedhanii bara sana barattuun kun xiqqoo turtee waan sana dhaga'ee akka hawaasa keenya keessatti cunqursaan dhuguma cunqursaan dachaa adda addaa qabaa. Kan sirni nutti fide hin jira. Kan hawaasti immoo sirnarraa dhaalee immoo of keessatti aadaa fakkeessee otoo hin beekiin jiruuf jireenya isaatti makee godhee jira. Amma ijoolleen otoo umuriin hin gahiin heerumsiisuu, dubartii irratti hojii gatuu, dubartii kana hacuucuu Oromoo keessayyuu jechuudha. Waan nu keessaa sirratu alatti baafnee haasofnu rakkoo isa gabrummaa sana caalee argamuu baatus sadarkaan itti deemuun kan nurra jiraatu jaate. Waa'ee kanarratti namni natti mee isuma sinuu kaaftanii yoo yaadattu ta'e waa'ee sanarratti kun haasoftu. Eessumaa fidde ati rabbiin sodaadhu. Tureera bara sagalee misiraachoon hojjedhanatti fakkaata yeroo sana. Amboo kana eessa jedhamti bookoo? Goromtii mana hidhaa taa'ellee waan goromtii sana akka waan jannata wayii nama jannata mana hidhaa taa'ellee waan nama barreeffamu tokko mana hidhaati baasaan ture. Isa keessattillee goromtii jedheetan barreessa. Goromtii sana fardaan hin dhaqe naagiraa jedhaman teeprikoordarii guddaa amma dhagaa gahu baannee deemna yeroo sana isa akkasii fardaan gochaa rooba keessa dhaquu koo yaadadha gaafa dhaqu mucayyoo xinnoo fuudhee taa'a yaa waaqayyo kun maaloo mucaan kun harma haadha seeyyuu hooteen quufne maal godhi jettee fuutee teessa maqaan dhahu garuu maqaan dhahe na duraa nu jedhu garuu baay'ee itti dheekkamee lollee mirga dubartiitiif hin lollagaa yeroo sana isheen kun mucaa durbaa xiqqoo tokko lolleen biraa deebi'e egaa kun kana fa'isi agarsiisa bidee nama keessa deemtee saba kee keessa deemtee waan isaanitti jiran haala isaanitti jiran arguun suni kana fa'ina agarsiisa egaa kun namni kun nama barataadha barsiisaadhallee mucayyoo xiqqoo kana anaa nyaatu gifti koo ammallee na dhukkubsa yeroo yaadadhu dhugaa isheenumatu immoo mucaa dahee ijoollee isheenillee arge asitti beektaa dhugaa baay'een irraa lolaafiin ture garuu wanta godhuuf hin jiru gaa aadaatu qabee harka isa kaa'e. Yaa dhugaadha. Itti fufa qabsoon. Itti fufa dhugaa waan bareedaa muuxannoo gaariidha kuni.